يا رب في هذا الصباح نسألك أن تبعد عنا كل شيء يؤذينا وترزقنا فرحة تنسينا كل ألم مررنا به. اللهم اجعله صباح خير وتيسيرا للأمور. اللهم آمين. karaa bareedaa soomana itti dabarsuu qabdu kan duraa du'aa'ii godhachuu. du'aa'iin Muhammad sallallahu alaihi wasallam baatii ramadaanaa baay'isee jedhu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni hoddommeessuu qabda du'aa'ii tana. lammaffaan dikrii godhachuu. gisee gurbaan nabiitti himatee je'een dalagaan irratti hoddommaattee jirti wanni nin jabeeffadhu naa himi hoggaa kana je'een arrabni kee dikrii irraa hin muramin. sadaffaan salaatul leelii salaatuu halkan ramadaanaa cufa salaatuuf tattaaffii godhi ati warra jannataati ja'anii maqaan kee rabbi biratti katabamuu danda'a. sababniinis guyyaa soomanatti olte halkanis dhaabbachaa bulte. afraffaan leelatul qadri laal yoo wanni hundi si dabare quraanaan salaatul leeliin sadaqaan waan cufaa ujay garuu leelatul qadri helte ibaadaa amata 83 siif barreeffama. salaataan jettuu soomanaan sadaqaan waan kana cufaa kitaaba keetirratti siif barreeffama. shanaffaan kan ittiin boodaa ajirii dhageesse hundaa'u sheer namaaf godhuu qabda. khayriin himetana atillee na wajjin qabaachuu dandeessa obboleeyyan kee bira gahuun addaallu alal khayri ka faacili dafi sheer godhe.